Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee dhufnee jirra. Hanga xumuraattiin waliin akka turtan sin affeera. Finfinneetti talaalleen ittisa kaansarii fiixee gadaamessaa har'arraa eegalee guyyoota 5 ni kennama. Finfinneetti tajaajilli kaansarii fiixee gadaamessaa har'arraa eegalee guyyoota 5 kan kennamu ta'uu biiroon fayyaa magaalichaa beeksiseera. Hoogganaan biirichaa Dr. Yohaannis Caalaa akka jedhanitti dhaloota fayyaan isaa eegame horachuu keessatti manneen barnootaa gahee ol'aanaa qabaachuu dubbatan. Finfinneetti waggoottan 5 darban kaansarii fiixee gadaamessaa ittisuuf manneen barnootaatti talaalliin kennamaa turuu eerani. Bara kanas ijoollee durbaa guddattoota ta'an umriin isaanii waggaa 9 hanga 14 jiruuf talaalliin kun duulaan ni kennama jedhan. Talaallichi manneen barnootaa dhaabbilee fayyaa fi buufataalee yeroo kan talaalliin kun itti kennamutti har'arraa eegaluun ni jalqaba. Talaalliin kunis guyyoota 5 kan walitti fufinsaan kennamuu fi humni sagantaa kanaan ijoollee durbaa guddattoota ta'an 177,000 kennamuuf karoorfamuu himaniiru. Duulli kun kan milkaa'uu barsiisonni, maatiin, abbootiin amantii fi qooda fudhattoonni gahee isaanii yoo bahatanidha jechuun gaafataniiru. Naannoo Sidaamaatti balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 71 du'uun himame. Naannoo Sidaamaa aanaa naannawaa Boogaa laga galaanaa irratti balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 71 du'uun ibsame. Konkolaataan namoota cidha dhaqan fe'ee imalaa ture godina baha naannoo Sidaamaa aanaa naannawaa Boonaa riqicha laga galaanaa irraa kufuun balaan tiraafikaa qaqqabsiisuun eerameera. Namoonni miidhaan irra qaqqabe hospitaala waliigalaa Boonaatti yaalamaa jiraachuun ibsameera. Mootummaan naannoo Sidaamaa gadda itti dhagahame ibsuun maatii miidhamtootaafis jajjabina hawweera. Ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa Dr. Geediyoon Ximaatiyos pirezidaantii Jibuutii waliin mari'atan. Ministeera dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximaatiyos pirezidaantii Jibuutii Ismaa'eel Omar Geellee waliin mari'ataniiru. Marii isaanis hariiroo bara dheeraa biyyoota lamaan gidduu jiru cimsuuf kan kiyyeeffate ta'uu himaniiru. Dhimmoota waloo fi naannichaa irratti mari'achuun walgahii Komishinii Ministeerota Itiyoo Jibuutii 17ffaa adeemsisaa jiru irratti yaadota ka'an waloon raawwachuuf mari'achuu isaanii ragaan dhimmicha hordofee ni agarsiisa. Kaafamtoota misoomaa magaalaa Jimmaa 59f lafti mana jireenyaa kennamuun himame. Magaalichatti sagantaa kaafamtoota misoomaaf lafa mana jireenyaa kennamuu ragga'eera. Bulchiinsa magaalichaa obbo Xaahaa Qamar haasaa taasisaniin Jimma misoomsuu fi guddisuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu himanii hojii misoomaa hojjetamaa jiru milkeessuuf ammoo deeggarsa uummanni magaalichaa taasisuu galateeffataniiru. Akka magaalichaatti qaamota sababa misoomaaf qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aniif manni isaanii kennamuu ibsanii lafa mana jireenyaa kanaafis itti fufinsaan giddugala magaalaa kaafamtoota misoomaaf kennuu deebisanii dhaabuuf kutannoon akka hojjetaa jiran himan. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisii Itiyoophiyaa fi Somaaliyaa waliigaltee isaanii itti dhiyeenyaan hordofaa jira jedhan. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisii waliigaltee Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa gidduutti taasifamee itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu dubbataniiru. Al-Siisiin kana kan dubbatan haasaa pirezidaantii Faransaay Imaanu'eel Maakroon waliin taasisaniin akka ta'e himameera. Pirezidaantiin Masrii kun waliigaltee Itiyoophiyaa fi Somaaliyaa jaarsummaa Tarkiin taasisan eeruun waliigaltichi gaanfa Afrikaatti nageenyaa fi tasgabbii fiduu akka danda'u abdii qaba waajjirri isaanii ibsa baaseen gabaaseera. Pirezidaanti Al-Siisiin gita isaanii Faransaay Pirezidaanti Imaanu'eel Maakroon waliin muddee 28 bara 2024 dhimmoota waloo irratti mari'achuun walitti dhufeenya waloo fi waa'ee gamtaa Afrikaa akkasumas dhimma Gaazaa fi Sooriyaa irrattis mari'ataniiru. Ministeerri muummee Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmadii fi Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohaammed torbaanota muraasa dura Tarkiitti Ankaaraatti waliigaltee taasifameen mallatteessanii turan. Al-Siisiin waliigalteen kunis gaanfa Afrikaatti tasgabbii fiduu akka danda'u abjuun qaba jechuun seera idil-addunyaa hordofee ta'uu akka qabus amantaa ka'ooti jechuun dubbataniiru. Pirezidaantichi tasgabbiin gaanfa Afrikaa fi faayidaan biyyaalessaa Masrii waliin hidhata qaban jechuun isaanii gaafateera. Al-Siisiin Somaaliyaadhaaf deeggarsa gochuuf hojjetaa jiraachuu kaasuun deeggarsi kunis kan walitti dhufeenya waloo yookaan kan karaa ergama nagaa kabachiisa gamtaa Afrikaatiin ta'uu cimsanii himan. Pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakroon torbaan darbe keessa Finfinnee dhaquun ministeera muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad waliinis mari'ataniiru. Waggaa haaraa bara 2025tti humni nagaa eegsisuu ergama tasgabbii fi deeggarsa Somaaliyaa gamtaa Afrikaa AOSOM ni bobbaafama jedhamee eegama. Humni nagaa eegsisuu ATMIS yeroo ammaa Somaaliyaa keessatti bobbaafamee loltoota Itiyoophiyaa, Keeniyaa, Yugaandaa, Burundii fi Jibuutii irraa kan ijaaramedha. Humni nagaa eegsisuu haleellaa garee hidhattoota Al-Shabaab ittisuu mootummaan Somaaliyaa cimsuu irrattis kan xiyyeeffatedha.
Somaaliyaan ergama itti aanuuf loltoota biyya kamtu Awusoom keessatti akka bobbaafamu filachuuf itti gaafatamummaa qabdi jedhama. Itoophiyaan ergama kana irratti hirmaachuu fi dhiisuu ishee hanga ammaatti wanti beekame jiraachuu baatus Itoophiyaan waliigaltee biyyoonni lamaan Somaaliyaa waliin qaban loltoota gara 3,000 ATMIS jalatti kan bobbaastee argamtudha. Waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti ammajjii tokko bara 2024 taasifame hordofee hariiroon Somaaliyaa fi Itoophiyaa laafuun gara wal dhabdeetti ce'ee ture. Haa ta'u malee walakkeessa baatii muddee kana keessa biyyoonni lamaan waliigaltee Ankaaraan kan mallatteessan yommuu ta'u, pirezidaantii Tarkii Raasib Xayyib Erdogaanis isaan jidduu taa'eera. Ministeerri Haajaa Alaa Masrii guyyoota muraasa dura Masriin waraana ishee gama humna nagaa eegsisuu haaraa Awusoom ta'uun akka bobbaaftu dubbattee turuun ni yaadatama. Akka waliigaltee Ankaaraatti muummichi ministeera Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad mallatteessaniin Somaaliyaan wareegamni loltoota Itoophiyaa ergama gamtaa Afrikaa jalatti biyyi ishee keessatti gumaachiteef beekamtii kan kennitu ta'uu dubbatanii turan. Kana malees waliigaltichi biyyoota lamaan Itoophiyaa fi Somaaliyaa Itoophiyaan walabummaa daangaa Somaaliyaa kabajuun barbaachisummaa akkaataa ulaa galaanaa argattu irratti akka hojjetanis hubachiisuun dubbatameera. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Jiimii Kaartar umrii isaa waggaa 100tti du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Pirezidaantiin Ameerikaa 39ffaan Jiimii Kaartar umrii isaanii waggaa 100ffaatti addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Badhaasa Noobeelii nageenyaa bara 2022 kan argatan Jiimii Kaartar guyyaa kaleessaa mana isaanii Joorjiyaatti argamu keessatti du'aan boqochuu isaanii giddugalli Kaartar ibsa baaseen ibseera. Du'a pirezidaantii duraanii hordofuun pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden, pirezidaantii haaraa filataman Doonaald Tiraampii fi pirezidaantonni Ameerikaa duraanii gadda isaanitti dhagahame ibsataniiru. Jiimii Kaartar dhaabbata gargaarsa Itoophiyaa dabalatee biyyoota addunyaa 80 ol keessa socho'u Kaartar Seentar jedhamu hundeessuun isaanii yaadatama. Putiin osoo badiin kan Raashiyaatti hin jedhamin xiyyaara kufee caccabeef dhiifama gaafatan. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Putiin xiyyaara imalaa naannoo qilleensaa Raashiyaa keessatti kufee namoonni 38 du'aniif pirezidaantii biyya ollaa Azerbaajaan dhiifama gaafatan garuu Raashiyaan itti gaafatamummaa qabdi jechuu irraa of qusataniiru. Putiin balaa xiyyaaraa guyyaa ayyaana qillee mudate irratti yaada yeroo jalqabaa kennaniin taatee gaddisiisaa kun kan mudate yeroo sirnoonni ittisa qilleensaa Raashiyaa dirooniiwwan Yukureen dammaqinaan ofirraa ittisaa jiranitti ta'uu himeera. Xiyyaarri kun Cheechiniyaa keessa qubachuuf osoo yaalaa jiru sirna ittisa qilleensaa Raashiyaa irraa dhukaasa jala akka seene gabaafameera. Kunis galaana Kaaspiyaan akka qaxxaamuru dirqisiise. Garuu akka pirezidaantiin Kaazakistaan jedhanitti lafa Kaazakistaan keessatti lafa dhahee caccabuudhaan namoonni 67 xiyyaara sana keessa turan keessaa 38 du'uu himan. Kremlin ibsa sanbata darbe baaseen Putiin pirezidaantii Azerbaajaan Ilham Aliyev bilbilaan akka dubbisan dubbateera. Vilaadimiir Putiin taatee gaddisiisaa naannoo qilleensa Raashiyaa keessatti mudateef dhiifama gaafachuun ammas maatii namoota darbaniif jajjabina guddaa ibsuun kanneen miidhamanis saffisaan akka fayyan hawwaniiru. Sanbata dura Kremlin balaa xiyyaaraa kana ilaalchisee hanga ammaatti yaada hin kennine ture. Garuu aangawoonni aviyeeshinii Raashiyaa sababa haleellaa diroonii Yukureen Cheecheniyaa irratti raawwatteen haalli qilleensaa naannawa san keessa jiru baay'ee walxaxaa ta'uu dubbataniiru. Ogeeyyiin aviyeeshinii fi namoonni biroo Azerbaajaan keessa jiran ammoo sirna GPS xiyyaarichaa jaamsi elektirooniksiidhaan kan miidhame ta'uu fi sana booda haleellaa misaa'ilaa ittisa qilleensaa Raashiyaa irraa kan ka'e miidhamuu himaniiru. Namoonni xiyyaaricha keessa lubbuun hafan xiyyaarichi osoo hin dhaamin dura dhahannaa guddaa dhagahuu isaanii kan gabaasan yommuu ta'u xiyyaarri kunis akka itti kiyyeeffame himanii turan. Azerbaajaan Raashiyaan ifatti himachuu baattus ministeerri geejjibaa biyyattii xiyyaarichi yeroo lafa bu'uuf yaalii alaa fi keessaan giddugalummaa alaa jala akka ture himanii turan. Qondaaltonni ittisaa Ameerikaa jimaata darbee kufaatii xiyyaarichaatiif itti gaafatamummaa Raashiyaan fudhachuu qabdi jedheen amana warri jedhanis jiru. Bilbila dilbata bilbilaniin Putiin xiyyaarri daandii xiyyaarichaa Azerbaajaan muddee 25 buufata xiyyaaraa Girooznii Cheecheniyaa qubachuuf irra deddeebi'ee yaaluu isaa beeksisaniiru. Mooskoon qorattoonni Raashiyaa qorannoo yakkaa akka jalqaban hubatteerti. Azerbaajaan ammoo qorannoo akka eegaltu kanaan dura beeksiftee turte. Ameerikaatti namoonni mana malee daandii irra jiraatan bara 2024tti dabaluun 770 gahuun himame. Ameerikaatti sababii qaala'insa jireenyaa balaa uumamaa fi godaantotaatiin lakkoofsi namoota mana hin qabnee fi daandii irra jiraatan yeroo kamiyyuu caalaa dabalaa jira. Haaluma kanaanis bara 2024 kana keessa dhibbantaa 18 dabale. Odeeffannoon ministeera misoomaa fi manneen magaalaa US jimaata darbee bahe akka mul'isutti namoonni dhahannoo hin qabne daandii irratti 770 ta'uun himameera.
Lakkoofsi kun ammajjii 2024 keessa halkan tokkotti kan walitti qabame yommuu ta'u, mootummaan Ameerikaa namoota mana jireenyaa hin qabne lakkaa'uu kan eegale bara 2007tti jedhama. Lakkoofsi bara 2024 kunis kan bara darbee waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu dhibbantaa 12 kan dabale yommuu ta'u, lakkoofsi bara kanaa kunis seenaa keessatti isa ol aanaadha jedhama. Sababii namoonni maatii isaanii fi firoottan isaanii biratti dahatan hedduun itti hin dabalamneef lakkoofsi namoota mana jireenyaa hin qabne kana caaluu akka danda'u himaniiru. Aanga'oonni akka jedhanitti ragaan kunis kan waggaa tokko kan ta'e yommuu ta'u, bara darbee keessa kiraan manaa fi baay'inni uummataa karaa daangaatiin seenanii ol aanaadha jedhan. Lammiileen Ameerikaa mana jireenyaa hin qabne dhibbantaa 39 kan guddate yommuu ta'u, keessattuu bakkeewwan 13 keessatti godaantootaan wal qabate rakkoon cimaan mudachaa jiraachuu himan. Halkan odeeffannoon kun walitti qabametti yoo xiqqaate kanneen 150 ta'an daa'imman umriin isaanii waggaa 18 gadi akka ta'e himama. Manguddoonni umriin isaanii waggaa 65 ol ta'an ammoo mana jireenyaa kan hin qabne dhibbantaa 6 dabaleera. Faallaa kanaatiin ammoo namoonni tajaajila waraanaa keessatti hirmaatanii mana jireenyaa hin qabne dhibbantaa 8 hir'ateera. Kunis kan ta'e sababii magaalonni tokko tokko loltoota durii daandii irraa kaasuuf yaalii taasisaa jiranidha. Magaalota gatiin isaanii kan mana kiraa fi mana qaalii itti ta'e kan akka Los Angelesii fi waggaa 7tti yeroo jalqabaatiif lakkoofsi namoota mana jireenyaa hin qabne dhibbantaa 5 hir'achuun isaa ministeerichi beeksiseera. Bulchiinsa akka Daalaasii fi Cheestar jedhaman keessatti ammoo namoonni mana jireenyaa hin qabnes gadi aanaadha jedhama. Balaa xiyyaaraa imaltoota Kooriyaa Kibbaatti mudateen lubbuun namoota 179 darbuun himame. Xiyyaarri imaltoota Taayilaand irraa gara Kooriyaa Kibbaatti balali'aa ture bakka Mu'aan jedhamutti kufuun caccabe. Imaltoota 181 xiyyaaricha keessa turan keessaa imaltoota 2 qofatu lubbuun hafe jedhama. Balalliin daandii xiyyaarichaa Jeejuu 7C-2216 kan Booyingiin oomishamee fi daandii xiyyaaraa Jeejuu Kooriyaa Kibbaatti kufeera. Xiyyaarri Booying 737-800 Taayilaand irraa hojjettoota balallii dabalatee imaltoota 181 fe'ee osoo Kooriyaa Kibbaa buufata xiyyaaraa Meeong jedhamutti bu'uuf jedhu kufuun isaa ni beekama. Akka gabaasa duraaniitiin namoonni 179 du'uun isaanii wayita mirkanaa'u namoonni 2 lubbuun kan hafan ta'uun himameera. Tajaajilli balaa tasaa Kooriyaa Kibbaa lubbuun imaltoota xiyyaaraa kana keessa jiran hedduun isaanii baraaruuf yaalii gochaa jiraachuu dhaabbanni oduu Kooriyaa Kibbaa ni hima. Daandiin qilleensaa Jeejuu kan hanga ammaatti waa'ee balaa kanaa ibsa hin kennine. Haa ta'u malee lakkoofsi imaltoota balaa kanaan lubbuun isaanii dhabanii dabaluu akka danda'us himama. Booyingii fi Ameerikaan Aaviyeeshin balaa xiyyaaraa Kooriyaa Kibbaatti mudate ilaalchisee hanga ammaatti yaadni kenname hin jiru. Torbaan tokko dura xiyyaarri imaltootaa kan daandii xiyyaaraa Azerbaajaan Baakuu irraa gara Mooskootti osoo balali'uu kufuun ni yaadatama. Balaa kanaan namoonni 38 kan du'an yoo himamu, gabaasni bahee garuu akka himutti xiyyaarichi misaa'ila Raashiyaatiin akka rukutame kan himamudha. Pireezidaantii Putiin uummataa fi mootummaa Azerbaajaan dhiifama kan gaafatan yommuu ta'u, yeroo sanatti waraanni isaanii diroonii Yukureen ofirraa ittisuu keessa akka jiru himanii turan. Dhimma kana irratti qorannoon dabalataa geggeeffamaa akka jiru dubbatanii, Pireezidaantii Putiin itti gaafatamummaan ni jira jedhee xiyyaaricha maqaan isaa 7C-2216 jedhamu kan Booyingiin oomishamee fi kan daandii qilleensa Jeejuu Kooriyaa Kibbaatti kufee kana akka xiinxalamu himeera. Booying 737-800 kun hojjettoota balallii dabalatee hojjettoota 181 fe'ee deemaa ture. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduun ammaaf qopheeffanne kan hangammaatti dhaggeeffattanidha. Waan waliin turtaniif galatooma.